Yalla. Miliyoona 30 nyati. Furadu akaunti dia imbeko ada suatu imbeko ani furadu teman. Miliyoona 30 riba na kai. Mame. Yes, boss. Ome. Boss, maalati? Gurbaan miliyoona 30 nageessa. Miliyoona 30 reeffatuma fudhadhu itti ta'u. Eenyuun hin jiru? Ani beekne silkii isa dawwalamu ture miliyoona 30 fudhadhu itti lolu jirta. Miliyoona 30 cirrii waan hafaaf ta'e jechuun jirta reeffa. Akkaan jee yaadadhu bara. Ayyee dubbata naa sirreessa. Ayyee boot. Mame. Kotume. Maalati boss? Amma halkan himi. Eebeetiin rafa xiqqoo. Waan hojjetamuu qabu yoo jiraate hojjedhu. Wayi boss, qalbii dhabdee jirta. Mana akamaa dheettee filaala qabda. Bara ammaan tana guyyaadha. Ayi, tujjaarri qalbiin qabeedha. Akkam naan jetta waati? Hiriyaadha si fakkaate? Qalbiin qabdu naan jettaana? Si hojii haasawee hojii hunda si kanninaan hiriyaa ta'e na seeteeti? Deem hara hojii na jamma. Ayyee boss dhiifama. Mucaan kun dhugaa baanuu dhabu bara. Hayi. Ajaa'ib. Meeqooyi. Dubbiin isaa tun dhugaa ta'uu hin dhabdu. Dhugaadha. Itti fayyadamuun qaba waan kana. Awoo maame. Wanni inni jee kun dhugaa ta'uu hin dhabu. Maame. Kootu koo. Wanti ati jette kun dhugaa ta'uu hin dhabu beektaa? Ayyee. Akkam si fakkaata ganda kana yoon hin xarageef jala? Dhugaa keeti boss, ganda hanga kana kaasuu qabda. Sidhii sitii aanuun galgala gisee lafa dhaabbadhu. Sagalee nama rabbisu sagalee hedduu jira. Kanaafuu ka'uu qaban. Amma kanees hin jiru. Dhugaa wanni ati jette kun waa irraanfachuu heddummeessee beektaa? Amma miliyoona 30 reefuutus ganaa yoo sirreesse malee waan hin yaadanneef nama waan yaadachiisu mana kana keessatti nama 2 naafitta. Taatee boss. Mindaa isaanii atummaan itti hime waa hunda narraa fiti naafiti hottu. Akkam jette? Tole. Ammumaan barbaada. Tole boss, ajaja fudhadheetiin jira. Deemu.
Jol. Kam jol na gani? Kaya kam tani. Dakha khana redda te samay hoji takkan sinu makha hoji baridu malaga bajide sini khafala. Tujara jata kubran singe sa. Mukhasa me. Guyo gize katte sa khana na tsani baita. Mukhasa. Duftani? Amma dhage. Maameen isiniif himemi? Ati waan mana kana keessa jira hunda jireenya kiyya mana keessaatiin wal qabate waan hunda na yaadachiifta. Sababni waa hedduun irraanfachuu jira. Akkuma dhageessanii jirtan tujjaarri qalbiin qabu jaanimi. Waan hedduun irraanfachuu jira. Kanaaf jecha ati waan mana keessaa hunda na yaadachiifta. Ati ammoo waan hojii wal qabata hunda na yaadachiifta. Akkaawuntii kiyya siifin hima seef godhatta. Zaa barbaachisetti nama barbaachiseef na kannita. Paaswordiidhaas siifin hima atiif. Paaswordiin kiyya 20. Ati immoo waan mana keessaa. Kanaaf har'arraa jalqabee gara hojii ammuma seenuu dandeessan mindaa keessan maamme wajjin haasawaa. Naaf fakkaataa I think 40 isiniif godha. Boss, obboleessa kiyya tokkos ni jira fidu. Tasanii yaadinni fiddaa deema. Ati sababa xiyyaan yoo naan xiqqa fakkaata maali kana waa irraanfachuun Awo tujjaarummaan ilma kana akkana nama gooti. tujjaarummaa maali jazbummaa nuti Awo tujjaarummaa akkana jira. kana dhabuun Bakka irraa fayyadamuu qabna aboo kan. egaa akka dila kana dhabe irraa fayyadamu Kaayyoo kiyya milkeessuuf kun dirqama. Boss, karam nenda. Hara hojiitiin deema boo. Huccuun uffanne bar boss. Awwaalaan meeqan bitan?